Ana haadhu yaa haadha. Ana haadhu yaa haadha. Akkamitti haadha irratti wanti akkasii raawwatama? Haadha ofii moo dhugaa waaqa haadha ofii kan isheen qabdu naa kenni yookaan naa hiri jettee akkasitti lubbuu ishii baasu miti kan kee'utti dabaltee kennuufidha. Bara kee guutuu jechuudha haadha ofiiti. Ti dabaltee zarazzartee yoo qabaatte illee dhugaa yookaan achirraa fagaattee hojjettee kennuufidha. Haadha ofii moo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota Kakuu biyya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Wanta ani dhagee kun dhugaa waaqa baay'ee waan nama naasisudha. Waan nama naasisudha jechuudha. Amaariffaan dhaggeeffadhe. Sila hiyootiirraan dhaggeeffadhe jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf waan akkasii sanummoo ijoollee durba ta'anii haadha isaanii akkas godhu jedhamee yoomiyyuu hin yaadamu. Yoomiyyuu hin yaadamu garuu ana baay'ee na naasise dhugaa waaqa haadha ofii jechuun beeku dur jechuudha. Duratti ani jechuun hamma kanatti miira hin qabuu fi garuu yeroo sadarkaa haadhaarra geessu miira haadhummaa sirriitti qabaatta jechuudha. Miira haadha sirriitti qabaatta. Waan haati keessi taate akkamitti haati keellee akkasii deessee dhugaa waaqa jechuudha. Gaafa ofii kee deessee barta. Akkanatti garuu hin bartu. Oduu sitti odeessanii garuu hin bartu. Waan sana baruu fi ati miira sana qabaachuu qabda. Miira sana arguu qabda jechuudha. Haadha kee jechuudha. Haati kee haaluma isheen itti si deesse iyyuu jechuudha. Gaafa guyyaa mucaa argatte dhugaa waaqa haati kiyyaa akkastiin ana da'uuf dhiphattee na deesseetta dhugaa waaqa. Kanaafuu hunda keessanuu garuu waaqni haadha godhee sina agarsiisu dhugaa waaqa. Tokkoffaan eebbadha. Dhugaa anuu imimmaan qotuu jaallati na keessaa fiigaa dhugaa waaqa jechuun miira sana argeera ka'ani. Yoon deebisee argeeyyuu ammas yoon deeheyyuu isuma duraan argaa jechuudha. Ammas haaluma duraa sana arguu hin danda'a jechuudha. Yoo isaa gadi illee isaa gadi yoo miirichi xiqqoo isaa gadi naa salphate malee xiqqoo isaa gadi naa salphatadhe yaada maaliif jalqaba tokkoffaa da'uun baay'ee ulfaata jedhama. Garmalee ulfaataadha tokkoffaanii wantumti kamiyyuu yeroo jalqaba haaraadha waan ta'eef ulfa isaarra jalqaba yoo numti kamuu baay'ee haaraa waan ta'eef hin ulfaata. Isa lammataa garuu tokkoffaa irratti argiteetta waan ta'eef sumatu deebi'ee dhufa waan ta'eef nama tokkotti lamaffaan itti ulfaachuu danda'a yookaan immoo lamaffaan salphachuu danda'a. Anyways ani waa'ee kanaa odeessuu osoo hin taane waa'ee haadha ofii odeessuufidha dhugaa waaqa. Kan amma imimmaan na sardee jechuudha dhugaa waaqa. Imimmaantu na durse. Yerooni waan sana dhaggeeffadhe dhugaa waaqa wantuma dhugaadha wantichi. YouTube sana beektu natti fakkaata. Beektu baay'een keessan YouTube Amaariffaa sila hiyootii sana yeroo baay'ee achirratti kan darbu seenaa dhugaadha kan murteen itti kennamedha. Kan yeroo gaazexeessitoota achirra haasaan suni kan murteen itti kenname suma kan dhugaatidha. Kan diraamaa isaanii diraamaadha. Kan dhugaallee suma dhugaadha. Isarraa dhaggeeffadhee dhuguma haadha ofii akkamitti akkas harki sanuu durba taate ijoolleen durbaa xixiqqoon obbolaa lamaan haadha ishee irratti akkana harka ol fudhattee haadha kan nama dhibu immoo haadha isaanii erga akkas godhanii ka'anii booda dhaqanii awwaalanii ka'anii dhufanii buleensa ayyaana gannaadha. Bulee yeroo uffata adii uffatanii namoota faana ollaafaa firrifaa faana nyaatanii dhugan. Inni kun immoo baay'ee na dinqe jechuudha. Akkam hammam akka isaanii garaa jabaata dhugaa waaqa beekee taas. Akkamitti namni haadha ofii irratti akkas murtee akkanaa murteessa. Mee ani garuu tuma waa isaa isinitti odeessee ofii kooyyuu boo'ee du'ee isiniin jedha. Akkam ture seetanii seenichi. Ijoolleen kun lamaanii abbaan isaanii abbaa malee guddatanii abbaan isaanii irraa boqateetu haadhatu isaan guddise. Ijoollee durba lamadha. Ijoollee durbaan lamaan kun
amma kutaa 10tti barataniiru jarri lachuu waluma qiqixxee wayitii walirratti dhalatan jechuudha. Waluma irratti dhalatanii amma kutaa 10tti baratanii isa booda abbaan isaanii mana guddaa qabu. Mana guddaa qe'ee guddaadha kan qabanii. Isa booda maal yaadan seetanii isheen tokko hiriyaan ishee tokko biyya alaa deemuuf kaatee jechuudha. Biyya alaa deemuuf kaatee egaa isaanis maal barbaadaniire nus biyya alaa deemnaa jedhan. Kanaafuu maal barbaannare gahee keenya nu kenni jedhuuni haadha isaaniitiin jechuudha. Gahee abbaa keenya nu kenni. Abbaan keenya erga boqotee tureera. Kanaafuu nunis immoo gahee abbaa keenya nu qooditi ittiin piroosasii eegalannee biyya alaa deemnaa yaada jedhan fidanii ijoolleen kun. Isa booda haati kun dura rakkoon qabu piroosasii eegalaa jetteen. Ishi jettee piroosasii eegalanii paaspoortii illee baafatanii egaa biyya alaa yeroo isin jedhu biyya Arabaa miti. Biyya Arabaa miti biyyootuma Awurooppaa kana birrii gurguddaa kaffalanii deemanidha. Booda piroosasii xumuratanii iddoo kaffaltii guddaarra gahanii jechuudha eegalanii. Isa booda hin gaafatanii jechuudha. Ammas haadha isaanii kana gaafatanii dura toleedhaan haaluma gaariidhaan jalqabame boodarra garuu akka diduu akkastu jalqabame jechuudha. Haati akka mana sanallee akka gurgurtee isaanii hin qoonne yaa suuta akka diduutidha. Atuma jedhanii baay'ee wal caqacaqu. Haadha isaanii kana baay'ee caqacaqu, baay'ee dhiphisuu gahee abbaa keenyaatidha. Gurgurii kan keenya nu qoodi gahee keenya keessaa nu kennittiin xumurannee deemuu barbaanna jedhu. Isa booda haati kun indiddee bakka indiddee hin taaneefi egaa haati kun yaaduus qabu. Mana jireenyaati kan jiru, manuma jireenyaa qofadha. Mana jireenyaa kana haati kun gurgurtee gahee abbaa isaanii jettee yeroo ijoollee kana lamaanii kennitu haadha kanaan maallaqni hafu mana kan biraa bitattee gahee jiraachuu dandeessi moo satti kufti moo jedhameellee hin yaadamneef jechuudha. Kunillee yaadamuufi qaba ture haadha kanaaf. Isaan garuu kaayyoon isaanii gahee abbaa isaanii sana argachuudha. Booda guyyaa ittiin kana raawwatanii guyyaan suni borumtaansaa ayyaana gannaadha. Har'a kana garuu mana isaanii keessattuu garuu wal caqacaqanii waanti kun jiruyyuu waan ayyaanaa hin hojjetaa jiru jechuudha. Haati isaanii lukkuu hojjetti kasalarratti shunkurtii lukkuu sana hojjechuudha bisheessiti. Isheen tokko waan biraa hojjetti, isheen tokko immoo shunkurtii adii kana ququncisti. Atuma akkas jedhanii immoo ammas caqacaquu jalqabanii jechuudha. Dudubbachuu jalqaban. Baay'ee dudubbachuu jalqaban ijoolleen kun haadha irratti. Haati duruu jechuudha ijoollee ishee kana reebdee guddisti baay'ee haadholiin keenya nu reebu durumayyuu jechuudha. Yeroo nu guguddannee isaanii ol taanee nu dhiisu malee duruu warri nama reebu. Haati nu reebdi, abbaan nu reeba, ifin obboleessa hangafnuu gadi qabeessituma si reeba, firruu si reeba. Dur baadiyyaatti immoo namni qe'ee keessa jiru kamuu si oli taanan yerootti balleessitu si reeba. Reebichillee adabbiidha rakkoon qabu. Haati isaanii egaa dura ijoollee kana yeroo isaan waan baay'ee balleessan hin reebdi rukutti. Amma ijoolleen kun amma guguddaadha 10 xumuraniiru. Yeroo isheen tokko baay'ee keessa baatee haadha ishee irratti iyyitu haati sun dhuftee rukutte jechuudha. Yeroo rukuttu isheen shunkurtii quncistu suni shunkurtii adii suni immoo dhufteetu isheenis haadha rukutte isheen immoo haaduu sanaan jechuudha. Haaduu sanaan haadha rukutte, haadha waraante. Haatiin kufti. Haati yeroo kuftu achitti hin reebu. Lama ta'anii reebanii. Isa booda haadha kana yeruma sana akka isheen duutu godhan jechuudha. Yeroo sana jechuudha. Erga kuftee reebanii dhiigni ishee dhangala'e immoo lubbuun ishees keessaa bahu baqqaa jedhanii lubbuu kee haa baasan. Booda maal godhu ree ijoolleen kun baay'ee nama dhibu. Haadha kana fuudhanii sirreessanii sirriitti akka nama guddaatti jechuudha sirreessanii akka hin beekamnetti godhanii meeshaa fakkeessanii jechuudha. Akka meeshaa fakkeessanii waan hunda sirreessanii akka waan meeshaa iddoo ta'e namaa geessanii fakkeessanii qulqulleessanii manallee
waan arge godhanii qulqulleessanii isheen hangafaa deemtee makiinaa fiddi. Makiinaa kontiraata fiddii magaala keessa waan ta'eef fiddee karaa duubaa banaa kan ta'e fidanii lama ta'anii meeshaa namaa geessina jedhanii magaalarraa baay'ee fagoo galgala keessa dukkana keessa dhageessanii abbaan makiinaa sun isin durbaadha ijoollee durbaatiin sodaattanii jennaan baqqaasuma nubuusi namatu dhufee nurkaa fudhataa sii garuu sii bilbila deebitee nu fuuta jedhu makiinaa sun ammas deebi'ee maadha akkamittiin sodaattanii isin dukkana dhabarri meeshaa akkamii baattanii nama akkamii namni nu dhufaa ati hojii keetti beenu jedhanii sadii geggeessu. Booda jarri kun meeshaa hundumaallee waan ittiin akkas godhanillee haadhuma isaanii faanadha kan isaan maranii meeshaa fakkeessanii kaa'anii booda lafa sanatti qotanii haadha sana awwaalu argitanii ijoollee durbaa lama ta'anii jechuudha. Akkamii akka kana ani garuu isaantu hojjete hin jedhu dhugaa waaqa seexanatu isaan gargaara jedha malee namni durba ta'e dhiirri garaa jabaata jedhama. Durbi garuu ani hin beeku seexanatu isaan gargaara hin jedhan dhugaa waaqa. Yeroo akkanaa seexanni baay'ee si gargaarti yeroo ati dhiiga dhangalaastu si gargaarti yeroo ati lubbuu baastu isheetu si faana jira maaliif waayee akka badaa waan ta'eef kana seexan hojii seexanaatis dhugaa waaqa yeroo sana seexanatu isaanii ijoollee kan odoo goggorse malee namni itoo akkam ta'e haadha isaa akkas hin godhu baqa biyya alachi mataadhaan dhaabbata malee biyya alaa deemuun sunuu maa mataadhaan hin dhaabanne dhugaa waaqa akkam ta'e haadha of akkas godhama. Booda akkas godhanii xumuranii galu. Gara barii jala sa'aatii gara 11tti iyyuu bari'uu ka'ee hin galu. Makiinichuma sana bilbilatanii immoo deebi'anii galu. Booda bari'uu ka'eera. Isaanumatti fufanii rafnee wuti mana qulqulleessanii maal godhanii hojii hojjetanii xumuranii ganamni isaa gannaa waan ta'eef namni dhufa waan ta'eef firri hin dhufa waan ta'eef hojjetanii xumuranii maal jedhanii shibrik jedhanii uffata adii uffatanii waan nama ajaa'ibu ayyaana isaanii kabajuu jechuudha. Kun hundumaa yeroo isaan to'atamanii kan dhaga'amu. Ollaanii naanni yeroo haati keessanu haati keenya galgala akkuma tasaa gara baadiyyaa deemtee biyya deemtee rakkoodha bilbilli immoo hojjetu jedhanii irra diddibanii isa waan namni magaggaafata garuu waan isaa hin barre bilbilli iddoo sana hin hojjetu jedhanii namni akka amanu godhanii namoonni dhufanii deemanii ollaafas akkasuma godhanii garuu immoo wanta garuu baay'ee dhugaa kee karaa ta'es haa ta'u karaa ta'es dhugaan dhokattee naftu baay'ee dhugaani osoo mati kun halkan keessa awwaaltee dhoskiteeyyuu dhugaan hin awwaalamtu dhugaan yoomillee hin awwaalamtu dhugaa waaqa jarri dukkaneeffatanii katamaa magaalarraa fagaatanii awwaalanii dhugaa fuudhanii garuu dhugaa akka isheen itti baate immoo nama ajaa'iba. Abbaan makiinaa sun maal godhaa konkolaataa isaa qulqulleessaa guyyaa ayyaana sanaa jechuudha. Guyyaa ayyaana sanaa jaruma fidee ka'ee konkolaataa isaa qulqulleeffatee jechuudha. Booda yeroo konkolaataa isaa qulqulleessu gara konkolaataa isaa karaa duubaan waan akka dhiiga coccobaa arga achi keessatti jechuudha. Booda hin shakkee ani waan akkasii fe'isa hojjedheen beeku waan akkas dhiiga godhus hojjedheen beeku kun eessaa dhufee ijoolleen sun garuu halkan sana maalidha kan isaan fe'anii achi keessan dukkanaanii sanuu durba lama ta'anii sotoon sodaatiin maaluma dhanni jedheetu guyyoota bulee guyyaa 9 booda guyyaa 9 booda jechuudha namni kun dhaqeetu poolisiitti himachuudha waan akkana. Namni kun dhugaa waaqa waaqumatu isa gargaare. Itoonni achumaan cal jedheera ta'e haati kun akkanumatti baddi eenyu gadi baasare kun gadi hin ba'u yoomuu gadi hin ba'u jechuudha. Isa booda dhaqee himaa ijoolleen kun garuu erguma akkas godhaniiti itoo bulaniin olii mana sana gurguruudhaaf dallaalaatti manii dhoofsisanii dhuga. Dallaalaatti manii guyyoota muraasa sana keessatti gurguratanii achi jechuudhaaf of balleessanii baduudhaaf dallaalaatti manii dhoofsisanii guyyaa muraasa sana keessatti. Egaa namni kun immoo dhaqee poolisiitti hime. Poolisiin immoo sakatta'uu jalqabe naannoo sana fa'aa dhaqee ani akkanatti argee kun ijoolleen sa'aatii amma kana sa'aatii akkasitti waan isaan as fidan garuu hin beeku asitti bu'anii. Booda akkasa waan dhumaa poolisii yoo himu poolisiin naannoo sana dhaqee ilaale. Egaa poolisiin immoo qaba mitiire ofiima isaayyuu ogummaa qaba. Ogummaa ittiin waan tokko bira gahuu inni ogummaa qaba.
isa booda iddoo sana akka dhuguma akkas ta'e awwaalame bira gahee booda ijoollee sana hin to'ate. Ijoollee sana illee mana isaaniiyyuu namni sun makiinaa yeroo dhaqee fuudhes mana sana argeera. Yeroo ijoollee sana gashes mana sana argeera. Namni abbaa makiinaa suni poolisoonni ijoollee sana to'atanii qorachuu eegalan. Qorachuu gaafa eegalan tokko lamaan kana hundumaa poolisiitti manikaa ijoolleen kun maaliif akka akkas godhan, akkamitti akkas godhan, yoom akkas godhan, maal akkamitti akka achi geessan, maaliif akka tokko lamaan ijoollee kanatti umurii guutuu murtee du'aatu itti murtaa'e. Murtee du'aatu itti murtaa'e jechuudha. Mee ilaalaa dhugaa waaqa. Nama haadha ofiitti akkamitti harka ol fudhatu haadha ofii. Qabeenya maal qabaattee fedhiishii yoo ta'e illee naafaa qooddusi naafaa kennitusi. Garuu haadha ofiirratti akkana garaa jabaattee haadha kee akkasitti martee peestaaliidhaan martee carqiidhaan martee haadha kee ibin ofii kee akkas gochuu miti. Gaafuma du'a ta'ee jechuudha. Du'a ta'ee garuu maaliif akka miira keessa galaa jiru beeku dhugaa waaqa. Normaalii dabarkuunaan ikkoo dhaggeeffadhee wanti isa baay'ee natti jabaannaa taasise malee miira keessa galuuf miti. Garuu yeroo haadha ofii jechuudha isuma guyyaan gahee yookaan duuni dhufee haadha kee fuudhanii deemanii awwaalanu akkam taata namni jechuudha. Ormi halagaan dhufee dhiqee halagaan maree saaxinii keessa kaa'e gaafa dhaqee awwaaluyyuu akkam taata ati ofii kee akkas gootee ofii kee martee ofii kee lafa qottee haadha kee keessa kaa'u. Yesuus dhugaa waaqni nama eegu malee ani garuu jaaladhaan jedhu seexanaan jedha. Seexanadhaan jedha. Bargit haadha ofii yookaan abbaa ofii qabeenya gaafachuun jira akkuma aadaa keenyaattu. Yoo haati yookaan abbaan hin jiraanne qabeenya naa hirachuun jira. Kun jira. Yoo abbaan sun yookaan haadhaan sun fedha ta'eefi jedhee kenne yoon kennu dhimmu humaa gochuu maal goota irraan deemtu. Qabeenyicha akkoo isaantu hojjetee walitti qabee ijaaru malee ati waan kee haa qabdu hin qabu bar hin jiru. Siin dhalanii si dahaniitu keetti si guddisan ofii isaaniiti kan isaan hojjetanii immoo ijaarratanis ofii isaanii hojjetanii qabeenya sana kuufatan. Keessaa uumaan qabdu dhugaa dubbachuuf. Garuu dhaala ijoolleen warra irraa hin fudhattisuma jedhamu malee warratu hojjetee kan qabeenya dhuunfaa isaaniiti baay'isee kun. Kanan godhan taana achirraa deemte akka namaatti hojjetattee jiraachuu dhibeen hojjettee gargaaruudha irratti dabaluu fi dhugaa baay'ee tokko mataa nama naanneessa wanta akkasii dhaloota abaaramaa.